Seenaan leenjisoo diigaa wal barsiisuun dhalootarraa dhalootatti dabarsuuf karoora ilmi namaa Oromoo ta'uu qaba. Seenaan immoo waan dhumatuun waan dhaabbatu osoo hin taane dhaloonni tokko dhalootarraa dhaloota biraatti akka dabarsuuf seenaan gaafata. Leenjisoo diigaa beektuu laata? Seenaan qabsoo diddaa gabrummaa Oromoonni sirna gita bittaa nafxanyaa irratti gaggeessan keessaa qabsoon Oromoo Arsii yookaan Sikkoo Mandoo bara 1881 hanga 1887tti gaggeessan akkaan hadhaa'oo fi aarsaa guddaa kan gaafate akkasumas injifannoowwan dirree waraanaa irratti Oromoon nafxanyaa irratti gaa'uu gonfate keessaa injifannoon Dooddotaa, Albaasoo, Dibee, Haroo Hamoomotaa fi laga qalaqaatti humna waraana Arsii leenjisoo diigatiin hoogganamu si'a shanaffaa bara 1881 hanga 1885tti Minilik jilbeeffachiise kan yoomuu dagatamu miti. Fakkeenyaaf waraana bara 1884tti gaggeeffameen leenjisoon akkasumas 60 fi ilmaan isaa farda Minilik yaabbatee kan abbaa daanyoo jedhamu ajjeesuudhaan hanga dibbee fi gonfoo mataa Minilik irraa fuudhaniitti kan kalaa'e turan. Haa ta'u malee Minilik xinnoomaaf lubbuun isaa baraaramtee jirti. Guyyaa seenaa leenjisoo diigaa Minilik jala deemtuu isaa hanga magaalaa Modootti fardaan argee bira deebi'ee ture. Leenjisoon diigaa harkaa fi harma muraa aanoleettiin booda waan harka kennate fakkaachuudhaan nafxanyaa waraana akka hiikkatu erga taasiseen booda hoogganaa waraana nafxanyaa Dajjaash Wasanee jedhamu ajjeesuudhaan gootummaa isaa mirkaneessee jira. Oromoon Arsii har'a ijoollee isaa yommuu eebbisu onnee leenjisoo diigaa, harka leenjisoo diigaa, gurra leenjisoo diigaa isinii haa kennu jechuun eebba ijoollee isaaniitiif godhaa turaniin kunis gootummaa fi hayyummaa leenjisoon mirkaneessuudhaan leenjisoon gosa Arsii kan Kolooba jedhamu keessatti dhalatus kan isa guddise garuu gosa harmee isaa Abeettaa akka ta'e himama. Ilmi Oromoo Arsii tokko akka aadaatti gosa abbaa malee gosa haadhaa biratti hin guddatu tureen. Haa ta'u malee wayita inni ijoollee turetti abbaan isaa waan irraa du'eef haati isaa maatii ishee bira fiddee laatteen. Leenjisoon gosti abbaa isaa Koloobi waan isaa hin guddifneef aarii irraa qabaa ture. Guyyaa tokko bosona deemee ijoollummaa isaatiin leenca erga ajjeesee booda gosa Kolooba jedhamu kana abbaa kootii naaf yaamaa jedhee eessuma isaa ajajeen. Gosa abbaa kootii naaf waamaa jedhee eessuma isaa ajajeen. Eessumni isaa gosa Koloobaa keessaa namoota baay'ee beekamoo fi waamee booda leenjisoon haala armaan gadii kanaan gosa abbaa isaa Kolooba geerarsaan aanseen akkana jedheen. Koloobni gadi gaatee ambeentu guddifattee, Koloobni gadi gattee ambeentu guddifattee, waan boru biyyaa ta'u waan boru Arsii ta'u leenjisoon har'uma mul'ifattee jedhee gizee 2-3 irra deebi'een geeraree. Leenjisoon kana jedhee kan geeraree gosa abbaa isaa Kolooba gaaddii keessa galchuuf tureen. Mootummaan leenjisoon kan guyyaa keessa dhufte osoo hin taane kan ijoollummaa irraa waliin guddate ta'uun umrii ijoollummaatti adamoo bahee leenca ajjeesuun isaa kun ragaadhaan. Gaafa leenjisoon du'u uummanni Sikkoo Mandoo kan waa beekamaa gamanaa marti yaa'ee boo'ee
maanguddoo sirna awwaalchaa irratti argaman tokko immoo haala armaan gadii leenjisoo faarsuu eegaleen uummata tasgabbeessuuf jedheen waan akka leenjisoo homuu hin qabne warri midhaan nyaatu nuyyuu hafne jedhee geerareen waan akka leenjisoo homuu hin qabne warri midhaan nyaatu nuyyuu hafne jedhee geerareen biyya lamaa sadii geerasa kana irra bahee hiikan dubbii kanaas leenjisoon seenaa yoomuu hin duune kun jedhee waan ta'eef hin duune jedhee uummataan gorsa dabarsuu eegaleen kan du'e immoo nuyi warra seenaa osoo hin hojjenne midhaan nyaatuu kan qabsoon keenya midhaan bishaan ta'e malee jedheen leenjisoon eetosa irraa keenyatti kan argamu naannoo Olompikaatti akka dhalate ni himama. Goonni du'us seenaan isaa bara baraan kan jiraatu ta'a.